raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota RDS. Oduu har'aaf qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Iftuu Galataati. Magaalaa Ambootti dargaggoonni adamsamanii waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamaa jiru. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti raawwachaa jiru akka dhaabuuf gaafatan. Hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka godhu dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gaafate. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoota 2 ajjeesan. Kunneen oduuwwan ijoo har'aati. Amma bal'inaan isinitti himu. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dargaggeessi tokko badii tokko malee waraana mootummaan Bilxiginnaa bobbaaseen ajjeefamuun beekame. Maddeen RDS magaalaa Amboorraa akka himanitti dargaggeessi maqaan isaa Aanaa Baay'isaa jedhamu muddee 10 bara 2014 dilbata galgala toora sa'aatii tokkotti magaalaa Amboo ganda Duwwaa 2 naannoo mana barumsaa Caaritti poolisootaa humna addaa Oromiyaatiin rasaasaan ajjeefameera. Dargaggoo Aanaa Baay'isaa dhalataa Aanaa Amboo ganda Haroo Xiroo yoo ta'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa irraa eegalee hanga yuunivarsiitii seenutti magaalaa Amboo jiraachaa kan turee fi erga yuunivarsiitii irraa injiinaringiidhaan eebbifames magaalichuma keessa jiraachaa hojii barbaaddachaa akka ture maddeen keenya ibsaniiru. Haa ta'u malee kaabinoonnii fi tikni Bilxiginnaa magaalaa Amboo aanaa hordofaa erga turanii booda gara manaatti deebi'aa wayita jirutti gaaffii tokko malee qawwee itti dhukaasuun lubbuusaa dabarsuun dhaga'ameera. Aanaan yeroo garaagaraatti oromummaa isaatiif qofa abaa'oo shanee deeggarta jedhamuun yeroo garaagaraatti hidhamaa akka tures maddeen kunniin mirkaneessaniiru. Erga ajjeefames hanga gabaasni kun qindaa'utti reenfi isaa maatiif akka hin kennamnee fi eessa akka geessan wanti beekamu akka hin jirre maddeen keenya irraa qulqulleeffachuu dandeenyeerra. Sirni kun hundeeffama isaarraa jalqabee kutaalee Oromiyaa iddoowwan hedduutti abbootii gadaa, manguddoota, qeerroo fi qarree dabalatee namoota quuqama oromummaa qaban addatti foo'ee ajjeesuu fi hidhuu hojii idilee godhatee hojjechaa turuu maddeen ibsanii ammallee namoota hawaasa keessaa mul'atan fo'anii ajjeesuudhaan Oromoon mataa gadi qabatee akka jiraatuuf waan danda'an mara raawwachaa jiraachuu fi uummanni Oromoo balbala balbalaan osoo hin dhumin dursee gamtaan ka'ee sirna nama nyaataa kana ofirraa kaasuu akka qabu dhaamaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiidhaan Tigraayitti raawwachaa jiru akka dhaabuuf hawaasni idil addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka taasisu aangawaan TPLF Geetaachoo Raddaa gaafate. Geetaachoo Raddaa ibsa muddee 12 bara 2014 BBC Fox Horn Africa jedhamuuf kenneen mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaara nama maleessa yookaan diroonii fi xiyyaara waraana humna qilleensaa Itoophiyaatiin irra deddeebi'ee naannoo Tigraay iddoowwan garaagaraatti raawwatuun hawaasa nagaa miidhaa jiraachuu eeree gochaa kana akka dhaabuufis hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuu akka qabu gaafateera. Lolli kun akka dhaabbatuuf hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen gurguddoon wayita irratti hojjechaa jiranitti haleellaa Tigraay irratti raawwatamaa jiru kana taa'anii ilaaluun akka hin malle ibsuun gochaa kanaan walqabatee hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabullee hubachiiseera. Torbanoota lamaan darban kana mootummaan Bilxiginnaa humnoota TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa dhiibee baasuu isaatiin karaa foddaa miidiyaalee isaa ibsa gammachuu kennaa kan ture yoo ta'u humnoonni TPLF immoo tooftaa lola jijjiiruuf jecha bakkicha gadhiisanii akka bahan ibsaa turaniiru. Torban kana keessa immoo TPLF gaaffii waraana dhaabuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee hordofuun marii dhukaasa dhaabuuf haala mijeessuuf jecha bakkeewwan Tigraayin ala armaan dura to'atee ture gadhiisee bahuuf murtee dabarsee barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaarees xalayaadhaan beeksisuunsaa ni yaadatama. Wabii Waaqotu gabaase. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon hayyoonni Oromoo walitti dhufanii qabsoo uummata Oromoo ilaalchisuun kallattii kaa'an amma jedhame.
Rakkoo siyaasaa walxaxaa biyyattii keessa jiru bu'uura godhachuun yeroo kamuu caalaa yeroon hayyoonni Oromoo walitti dhufuu fi kallattii egeree sabichaa akeekan amma ta'uun ibsame. Qeerroon magaalaa Finfinnee yaadasaa RDS'if qoode tokko akka jedhutti hayyoonni Oromoo garaagarummaa fi waldhabdee dhuunfaa isaanii moggaatti dhiisanii dhimma uummata isaanii irratti waloon hojjechuu qabu. Hayyoonni garaagaraa sababa jibba dhuunfaatiin miidiyaalee haga wallagatanitti jiru jechuudha. Miidiyaafillee miidiyaa kanatti baay'inaa ta'u kanatti baay'inaa ta'u anatti beekaatu jira jechuudha. Dhimma keessoo sana dhimma dhuunfaa achuma kaayee dhimma waloo akka Oromootti Oromoo rakkoorra jiru kaleessas dhageettii addunyaa dhabmeetu 91 sanas ce'umsa qaama biraatiin akka hoogganamu kan ta'e jechuudha. Osuma amma mootummaan ce'umsaa dhaabbatame uummanni Oromoo akka yookaan ce'umsa sana hoogganuu hin danda'u jechuudha. Hoogganuu kamtu hooggana? Isuma kaleessa hoogganeetu hooggana. Qaamni Oromoo mootummaa ce'umsaa sana keessatti waan akka hirmaanne akka taraatti ilaalamuu danda'a. Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalee mootummoota dhufaa darbaa kuffisuu danda'us hayyoonni Oromoo akkaataa Oromoof malutti uummata giddu galeessa godhatanii qindoominaan socho'uu dhabuu isaaniitiin injifannoon uummatichaa gonfataa ture bittinnaa'aa turuusaallee ni dubbata. Nutu aantummaa qaba, nutu keessatti hirmaannaa guddaas qaba, nutu wareegama guddaas kaffalatoo jennu bifa addunyaa biratti garuu akka maxxantuu wayitti gaafa laallamnu uummanni kun immoo hayyoota kana biraa waan argachuu qabu argachaati hin jiru jechuudha. Addunyaa biraa dhageettii dhabee gaafa yeroo mara akka maxxantuutti ilaalamu hayyoonni Oromoo hin qabne dippiloomaasii qixa sirriitiin hojjechaa hin jiru jechuudha. Hayyoonni Oromoo qofa deemurra dhiisanii walitti dhufanii mari'achuun carraa argatan maraan dhimma Oromoo irratti hojjechuu akka qaban dhaameera. Addunyaa biratti warri kaawaa sagalee argatan jenna. Miidiyaalee addunyaa garaagaraa jiran irraa hin dhabaman yeroo maraa jechuudha. Keenya garuu of dhokseetu yookaan tiwiitaraan yookaan feesbuukiin yookaan wayiin barreessaa jechuudha. Yeroo kana gadi bahee rakkoo uummata Oromoo hin dubbatu kan ta'e uummata Oromoo borus hoogganuu hin danda'u. Uummanni Oromoo illee abdachuuti hin qabu jechuudha. Hayyuun dhaaba siyaasaa hoogganuus hayyuun qaama siivil soosaayitii yookaan qaama dhaabbilee hawaasaa hoogganuu hayyuun nan xiinxala jedhus hayyuun piroofeesara doktora leekcharaara jedhame marti gadi bahee yeroo kanatti qaawwa argate carraa argate rakkoo uummata Oromoo miidiyaan qaama hunda karaa danda'ameen rakkoo uummata Oromoo addunyaan akka sirriitti hubattu hubachiisuu qaba. Kan gabaasee Wabii Waaqooti. Poolisii humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa bilxiginnaa akkasumas hidhattoonni naannoo Affaarii fi Amaaraa waliin qindaa'uun godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti bobbaafaman muddee 11 bara 2014 lubbuu dargaggoota 2 galaafachuu fi nama tokko cimaatti madeessuu maddeen bakka sirraa RDS'tti himan. Hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'anii fi waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti bobbaafamuu himameef kunniin aanaa Fantaallee iddoo Luqoo jedhamutti dargaggoota Karrayyuu 2 maqaan isaanii Dhaddachoo Quluu fi Roobaa Godoo jedhaman kan ajjeesan yoo ta'u nama maqaan isaa Daduu Arroolee jedhamu immoo rasaasa itti dhukaasanii akka malee madeessuun maddeen keenya ragaa bahaniiru. Abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee hidhattoota bilxiginnaatiin haala sukkanneessaatiin eega ajjeefamanii booda hidhattooti kunniin hidhattoota Affaarii fi Amaaraa waliin qindaa'anii aanaa Fantaallee keessatti bobbaafamuun hawaasa nagaa tasgabbii dhorkaa jiraachuu fi qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni RDS dubbisee mirkaneessaniiru. Aanaa Fantaallee gandoota Haroo Qarsaa, Eebbitii Haroo Hubaa fi bakkeewwan daangaa naannoo Affaaritti argaman uummanni humnaa ol qe'ee isaarraa buqqa'aa jiraachuus dubbataniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Addis Standard miidiyaa mootummaa bilxiginnaa Faanaa Broadcastingin maqballeessiin hammaataan bu'uura hin qabne irratti godhamu beeksise. Dhaabbata maxxansa Jaakeen jalatti miidiyaa toora marsariitii irratti yeroo dheeraaf afaan Ingiliffaan hojjetaa turee fi muddee 11 bara 2014 irraa jalqabee afaanota 2 afaan Oromoo fi afaan Amaaraa itti dabaluun afaanota 3 tajaajila kennaa jiru. Addis Standard maqballeessii hammaataa bu'uura hin qabne kan miidiyaan mootummaa bilxiginnaa afarsuuf saaxilamuusaa ibse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa baatii adoolessa bara darbe hojiirraa isa ugguruusaa kan eeru Addis Standard uggura sana hordofee miidiyaan mootummaa bilxiginnaa Faanaa Broadcasting maqballeessaa cimaa irratti gaggeessuu ifoomseera. Miidiyaa Faanaa Broadcasting ajandaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hojiirra oolchuun murtoo manni maree bakka bu'oota uummataa dabarsee cabseera jechuun gabaasuudhaan maqballeessii hammaataa bu'uura hin qabne irratti godhamuu dhaabbanni maxxansa Jaakeen beeksiseera. Miidiyaan mootummaa Faanaa Broadcasting irra deddeebiin maqballeessii bu'uura hin qabne irratti gaggeessaa turuu kan ibse dhaabbanni maxxansa Jaakeen
ilaaleen miidiyaan bilxiginnaa kun gabaasa gaafa muddee 10 bara 2014tiin Addis Standard mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf mootummaa Ameerikaa irraa maallaqa Endowment for Democracy jedhu bara faranjoota 2019 qofa doolaara Ameerikaa 75,990 fudhateera jedhee gabaasuu hordofee miseensonni kutaa oduu Addis Standard namoota eenyummaa isaanii hin beekamneen dursisa ajjechaa fi ergaawwan rifachiisaa ta'aniif saaxilamanii jiraachuu beeksiseera. Addis Standard akka waan eejensii basaastota idil addunyaa waliin hidhata qabaatutti miidiyaan mootummaa kun dookumentarii irratti hojjeteera jechuun kan himatu dhaabbanni maxxansa jaakeen maqballeessiin sabaa hin malle irratti gaggeeffamaa jiruuf sirreeffamni akka kennamu seera mana murtiitti gaafate waldaan miidiyaa Itoophiyaa miidiyaan faanaa gochaalee hojjettoota dhaabbatichaa balaarra buusuu danda'u kana irraa akka of qusatuuf to'achuun akkasumas walabummaan pirasii akka mirkanaa'uuf qooda isaa bahachuu akka qabu ibseera. Liban Jaarsotu gabaase. Mootummaa bilxiginnaan manneen amantaa keessaa ilmaan Oromoo ukkaanfamaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan bilxiginnaa dhimma amantii keessa seenuun abbootiin amantaa dhaabbilee hordoftoonni akka gara dirree lolaa deemaniif dirqisiisaa kan ture yoo ta'u magaalaa Finfinnee mooraa seminaarii Makaana Yesuus bakka isaatti argamu keessaa hidhattoonni bilxiginnaa hojjettoota seminaarichaa waraana bilisummaa Oromoon hidhata qabdu jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuu namoonni dhimmicha dhiyeenyaan beekan dubbatan. Namoonni dhimmicha dhiyeenyaan beekan kunneen akka dubbatanitti hojjettoota seminaarichaa keessaa obbo Tamasgam Makonnin Kaamuu dhuunfaa fi obbo Taaddasaa Gammachuu sababa oromummaa isaaniif qofaaf badii tokko malee hidhattoota bilxiginnaan mana hidhaatti erga darbatamanii baatii tokkoof kan deeman ta'uu mootummaan dallaa manneen amantii cabsuun hordoftootaa fi gaggeessitoota amantiilee adda addaa yakka malee hidhuu erga jalqabee bubbuleera. Bara siyaasni mootummaa bilxiginnaa dhimmoota amantaa keessa seenee laaqaa jiru kana keessa hojjettoonni dhaabbilee amantaa adda addaa dhalattoota Oromoo ta'an yeroo ammaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jedhuun ukkaanfamaa kan jiran yoo ta'u mootummaan namoota ilaalcha siyaasaa hin hordofne hunda adamsuun guutummaa biyyattii keessatti hidhaa fi ajjechaa gara jabummaan guutamee irratti raawwachaa jiraachuun yeroo garaagaraatti himamaa tureera. Liban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaa hafe waliin turtii gaarii qabaadhaa. Goota Oromoo koo luga maddu daale lolu taale luga maddu daale lolu taale goota Oromoo koo jiksi bittinneessi madadiina akka walotee boruun naalle goota Oromoo koo luga maddu daale lolu taale luga maddu daale lolu taale goota Oromoo koo jiksi bittinneessi madadiina akka walotee boruun naalle kirrari mirga qabu waraana galchana bitaan qabaddu koolu. Ingatin barsiifata baakee irri barsiisate duwwanoolu. Eenyu kanarreen ba'u garmaama farda hidhatee qoratti dhiise. Dhukkuba garaa godhe guddaama keessan akkuma miidhagsiise. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Aarsaa maatiin tokko Oromoof kanfale. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar torban darbe mata duree aarsaa maatiin tokko Oromoof kanfale jedhu jalatti seenaa obbo Argaa'uu Dinqaa kutaa duraa isiniif dhiyeessinee turre. Qophii keenya torban darbee keessatti dhalootaa fi guddina obbo Argaa'uu haala isaan bulchiinsa mootummaa Hayila Sillaasee keessatti hojjetanii fi abukaatoo ta'an akka itti dhimma uummataa ilaallatu hunda keessatti fuulduratti baanii akka itti roorroofachisan ilaalcha mootummaan isaan irratti qabaataa ture. Erga mootummaan Hayila Sillaasee kufee booda akkamitti akka dargiin mooraa waraanaa kutaa afraffaa jedhamu keessatti isaanidhe. Erga gargaarsa sabboontota Oromootiin mana hidhaatii ba'anii booda ammoo gadaa Oromoo deebisanii ijaaruu fi aadaa Oromoo mul'isuuf akkamitti akka socho'an
Kanumaanis walqabatee durataa koree addaa Jibaatii fi Maccaa ta'anii qophii adda addaa akka mijeessan kaasnee turre. Qophiiwwan kanneen keessaa kan Asallaa fi kan Walisoo kaasnee turre. Qophii Walisoo irratti Magarsaa Barii waliin wal arganii akka mari'atan himnee turre. Sana booda hoo maaltu ta'ee gaaffii jedhu kaasnee akka har'a itti deebinu beellama qabannee gargar baane. Sololo muka digga muranii kawwee jirma soofanii muranii kawwee jirma soofanii. Qophiin Walisootti aanee gaggeeffame kan naqamtee ture. Tuuta Walisoo Jibaatii fi Maccaa keessatti akka urjiitti miseensota ilaalaman keessaa tokko intaluma obbo Argaw Ajjamee Argaw turte. Gannat Gurmeessaalleen akkanuma. Gannatii fi Ajjameen hiriyaa walirraa gargar hin baane akka turan warri dhiyeenyatti isaan beekan ni dubbatu. Imalli naqamtee ammoo obbo Argaw Dinqaa fi obbo Mitikkuu Abboomaa akka wal arganii dhimma Oromoo mari'atan carraa bal'aa baneef. Jila naqamteetti hawwisoon Jibaatiin Maccaa agarsiisan booda sanaan quufanii hin deebine. Gara Gimbiitti qaxxaamuran. Ittuma fufanii Innaangoo fi Mandiittis agarsiisan. Wayita sochiin kun adeemsifamutti obbo Argaw Abboomaa waliin akkaataa sirna gadaa deebisanii baraarsan irratti dhoksaan mari'achuuf yeroo dheeraa argatan. Haala kanaanis jila aadaa Oromiyaa bakka adda addaatti agarsiisuuf walii galan. Jilli duraa akka gaggeeffamu kan socho'an Konyaa Jibaatiif Maccaa bakka Bokkuu Xulee jedhamutti ture. Jila kanarratti Oromoonni bakka adda addaatii affeeramanii walga'anii sirnicha kabajatan. Sochiin isaanii kun garuu hooggantoota mootummaa biratti ija gaariidhaan hin ilaalamne. Tokko garaa kiyyaa diraataa itti gadoomanii afuuftuuf tuttuutti mijoomanii. Obbo Argaw qabsoo hidhannootti galuu isaanii jila Bokkuu Xulee booda dargii sabboontota Oromoo adamsee qabuu jalqabe. Roorroo sabboontota Oromoo irratti baname kana qolachuuf qabsoo hidhannoo adeemsisuun ammoo dirqama ta'aa dhufe. Marii Abboomaa fi obbo Argaw waliin godhan keessaa inni tokko sabboontota naannawa Amboo kakaasuu fi giddugala Oromiyaatti gara ba'a Oromiyaatti erganii sooressa Abbaa Gadaa biratti akka leenjii hidhannoo argatan haala mijeessuu ture. Sooressa Abbaa Gadaa yookiin jaarraa Abbaa Gadaa yeroo sana leenjii riphee lolaa biyya alaatti fudhatee Harargee keessatti sochiirra ture. Haa ta'u malee karoorri kun rakkoo nageenyaa fi geejjibaarraa kan ka'e akka yaadametti fiixa ba'uu hin dandeenye. Obbo Argaw fi Abbooman akka karoorri sun fashalaa'e hoggaa argan mala biraa barbaadutti ka'an. Malli kunis loltootaa fi meeshaa waraanaa gara Ambootti dhoksaadhaan dabarsanii lola hidhannoo naannawuma Ambootti gaggeessuu ture. Haaluma kanaan bara 1970tti sabboontonni Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo hoomaa waraanaa keessa jiranii fi kanneen waajjira ijaarsa uummataa keessa jiran akka waan mootummaadhaan ajajamanii fakkeessanii qawwee ammayyaa konkolaataan fe'anii Amboo geessanii kutaa obbo Argaw'n hoogganamutti kennan. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaatti ergamanis akkasumatti eenyummaa isaanii dhoksanii Ambootti garee obbo Argaw'tti makaman. Ergamni Amboo kun mootummaa Habashaa hundeerraa buqqisuuf giddugala Oromiyaatti foonaa waraanaa Oromoo uumanii sochii hidhannoo giddugalumarraa jalqabuuf ture. Wayita giddugalaa sochiin jalqabu ammoo haaluma wal fakkaatuun kibbaan ba'aa fi dhiyaarraa lola bananii mootummaa Habashaa karaa maraan afuura kutuuf ture. Sochiin giddugalaa akka xiyyeeffannootti kan bu'uureeffate naannawa Jalduu fi Gindabaratirraa qaxxaamuree Wallagga waliin walitti hidhachuuf ture. Karooruma kana irratti hundaa'uun qabsaa'onni baarraa dhufanii fi kanneen naannawa Amboorraa wal ijaaran lolaaf bosona lixan. Bosonuma keessaa qabsaa'as miseensota biroo baay'inaan ofitti dabalachuuf socho'an. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun giddugala Oromiyaa irraa jalqabuun mootummaa Dargii hedduu rifachiise. Naasuu kanaan wal qabatees olola daangaa hin qabne qabsaa'ota Oromoo irratti bane. Duula qabsaa'ota balleessus ifatti labse. Gama biraatiin ammoo bitamtoota deeggartoota qabsaa'otaa fakkaatanii isaan basaasan gara bosonaatti bobbaase. Akka namoonni keessa beekan dubbatanitti gargaarsa basaastotaatiin Dargiin qabsaa'otuma keessaa nama tokko bitachuunsaa hin oolle jedhama. Haala kanaan qabsaa'onni obbo Argaw Dinqaatiin hoogganaman fulbaana 18 bara 1971 loltoota Dargii akka maleetti hidhatanii fi milishaan naannoo Dargiin hidhachiisen marsaman. Hooggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoo obbo Argaw Dinqaa fi ajajaa dhibbaa Gazzaanyi Waaqee dhukaasa irratti banameen madaa'anii qabaman. Hordoftoonni isaanii biroos haaluma wal fakkaatuun qabaman. Har'aaf waa'ee ajajaa dhibbaa Gazzaanyi Waaqee bal'inaan hin haasofnu. Seenaa nama kanaa yeroo biraa dhiyeessina. Haa ta'uutii ajajaa dhibbaa Gazzaanyi Dargii waggaa 8 guutuu hidheet dhumarratti mana hidhaatii baasee Muhee Abdoo Gazzaanyi Kaasa'uunii fi Kabbadaa Damissee waliin ajjeese.
Obbo Argaa'ufaa erga qabamanii booda qondaaltonni dargii uummata Amboo fi naannawa sanaa adda babaayii warraaqsaa dirree jedhamutti walitti qabanii qabsaa'ota salphisuu fi uummata itti kofalchiisuuf yaalan. Qondaalli dargii tokkos akkas jedhee dhaadate. Kinoo laalaa warraaqsi keenya diinasaa dhabamsiisaa gara fuula duraatti saffisaa jira. Kunoo duree shiftaa Argaa'uu Dinqaafaa to'annoo jala oolchee jira. Kan isin ajaa'ibu shiftaan kun uummata Oromoo bilisan baasa jedhee daggalatti gale. Namoonni inni Oromoo bilisa baasuuf waliin bosona lixe garuu Sumaalota. Dhuguma Sumaalonni Harargeedhaa dhufan kun Oromoo bilisa baasu isinitti fakkaata? Yaa uummata Amboomee shiftaa kana carraan kennaa fi akkamitti akka bilisa isin baasuuf ka'e isinitti haa himu dhaggeeffadhaa jedheen uummata walitti qabameen. Uummanni walitti qabame garuu qondaala dargiitti iyyee haa dubbatu eeyyamiif jedhee akka obbo Argaa'u dubbatan gaafate. Obbo Argaa'us akkana jedhanii deebii kennan. Yaa saba koo yaa ilmaan biyya kootii amma dubbiin waan isiniif hin galleef na arrabsuu dandeessu. Akka nama yakkamaa tokkootti na lakkaa'uu dandeessu ta'a. Garuu ani isinittan hima. Gaafni gaabbitan ni dhufa. Guyyaan nama akka kiyyaa isin barbaachisu ni dhufa. Dubbiin nuti har'a jalqabne kun akka laayyootti dhaabbata isinitti hin fakkaatin. Dubbiin kun haga Oromoon walabummaasaa gonfatutti hin dhaabbatu jedhanii deebisanii gabaabumatti xumuran. Jecha obbo Argaa'u sana haga yoonatti uummanni Amboo ni yaadata. Eeboo kana biilanii darbannaa irratti jabeeffatu darbannaa irratti jabeeffatu. Sana booda qabsaa'ota qabaman mara dargiin Finfinnee geessee Maakalaawwitti hidhe. Achittis akka maleetti isaan reebee qorate. Dargiin obbo Argaa'u qofa qabee hin dhiifne. Haadha manaa isaanii Aadde Taatuu Gammannees qabee mana hidhaa Ambootti darbate. Aadde Taatuun micaa malqa hoosisu ture. Maaloo micaa koo narraa gargar hin baasinaa na jalaa du'aa jedhanii aangawoota isaaniidhaan yoo gaafatan haaduu ilmoo shiftaati jedhanii akka gara jabinaan micaa harma hodhu irraa buchukanii darbatan. Aadde Taatuun barreessaa kanatti oggaa lubbuun jiran himanii turan. Wayita haadha micaa malqarraa hidhan namni micaa sana kunuunsu kan gorora liqimse mana hin jiru ture. Daa'imman xixiqqoorraa haatis abbaanis hidhaman. Ijoolleen warri jajjaboon lama maatirraa fagaatanii jiru ture. Obbo Argaa'u reebicha hamaa irratti raawwatameen waggaa 2 dararamanii caamsaa 25 bara 1973tti mana hidhaatti du'anii reeffi isaanii gaaffii obboleessa isaanii obbo Tasfaayee Dinqaa kan aangaa sirna dargii turaniin Amboo geeffamee awwaalame. Qeesonni Ortodoksii Amboo gatii isaan charchii Pirotestaantitiif lafa isaanii kennanii akka manni amantii sun Ambootti banamu godhaniif gadoo itti qabatanii akka reeffi isaanii bataskaana Ortodoksiitti hin awwaalamne dhoorkan. Biyyaaf wareeganii du'anii biyyoo itti uffatu boruu aasadhaan nama gaafatu. Aadde Taatuu Gammannee haati warraa obbo Argaa'u Ambootti waggaa 1 fi ji'a 8 hidhamanii hoggaa gara mana isaaniitti galan qe'een badee miini mana isaanii hedduun hatamee ijoolleen isaanii ijoollee nama mootummaa irratti fincileeti jedheen namni gaafachuu didee qe'ee onee golgolaa'etti deebi'anii galan. Abbaan manaa jalaa ajjeefamee haalli marti dukkanaa'aa ta'us jabaatanii dhamaanii ijoollee isaanii guddisuu malee carraa biraa hin qaban ture. Intalli isaanii kana wisoo jibaatiif Maccaa keessatti urjii turte sun abboomaa Mitikuufaa waliin qabsoodhaaf gara bahaatti dirree lolaatti qajeeltee turte. Aadde Taatuun abbaa manaa dhabanii intalli geesse dirree waraanatti deemtee duutee jiraattee ishii dhaga'uu dadhabuun ammoo gadda dachaa itti ta'e. Ajjamee yeroo dheeraaf dirree waraanaa turtee Ambootti deebitee yeroo muraasaaf maatii ishii agartus qabsoorraa deebitee Amboo taa'uun ishiif hin taane. Gama tokkoon dargiin akka ishiin teechifne beekti. Gama biraatiin ammoo qabsoon ishiin manaa baateef fiixan hin baane. Ammas garuma dirreetti deebi'uuf Oromiyaa bahaatti qajeelte. Ajjameen dirree dhawaa deemtee achiin otoo qabsaa'ota dirree jiraniin wal qunnamuuf tattaaffii godhaa jirtu akka tasaa dhibee busaatiin qabamte. Tajaajila gahaa argachuu dadhabdee dhibicharraa hafuu dadhabdee otoo jaalleewwan ishii waliin deebitee wal hin argin lubbuu ishii dabarte. Kalee gamarsaa baddaa gachaanaan taatu gabatee irratti gachaanaan taatu gabatee irratti. Maatiin obbo Argaa'u akka maleetti jeeqame. Mana barnootatti illeen ijoolletti ilmaa shiftaa jedhanii quba itti qaban. Haala firri illeen namarraa baqatu keessatti dirqamni ijoollee guddisuu Aadde Taatu irratti kufe. Haa ta'u malee Aadde Taatuun qooda dhiiras kan dubartiis haguuganii roorroo guyyaa guyyaan dhufu qolachaa fi lolachaa ijoollee guddisan. Waggaa 17 kan uummata irratti roorrise kan ilmaan Oromoo dhiphoo jedhee dhiphisee fi ajjeese sirni dargii barri isaa dhumee qabsoo uummataatiin yeroo jigu Aadde Taatuu fi maatiin obbo Argaa'u yeroo fooyyee qabu ni dhufa roorroonis ni hafti jedhanii aara galfanne jedhanii yaadanii turan. Dubbiin garuu akkas hin taane. Barri wayyaanee yookiin OPDO maatii obbo Argaa'u irratti balaa addaa fidee dhufe.
Akkuma dargiin kufeen homaa waraanaa keessa kan ture ilmi obbo Argaa'u Dinqaa inni hangafti Kaappiteen Baqqalaa Argaa'u waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisuuf dhiya Oromiyaatti qajeelee ture. Otoo inni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisaa jiru wayyaanee yookiin OPDO'n ABO fi dhaabbilee siyaasaa mootummaa ce'umsaa ijaaran mara dhiibee chaartara ce'umsaa keessaa baase. Wayyaaneen yookiin OPDO'n sana qofaan hin dhiifne waraana adda bilisummaa Oromoo bakka jiru maratti marsanii ajjeesutti ka'an. Sabboontota akkuma amma godhan kana adamsanii ajjeesutti duulan. Kaappiteen Baqqalaaffaa lolanii kaampii dhidheessaa keessaa cabsanii bahanii hanga danda'an dhiya keessatti lola itti fufan. Haa ta'u malee haalli hammaataa waan deemeef hiriyoota biroo waliin mari'atanii gara giddugalaatti siqanii qabsoo itti fufuuf bara 1987 gara naannawa Ambootti dhufan. Wayita Kaappiteen Baqqalaan qabsoof dirree jiranitti haati manaa fi ijoolleen isaanii haadha isaanii bira qubatanii turan. Guyyaan masqalaa bara 1987 garuu maatii obbo Argaa'utiif guyyaa dukkanaa biraa ture. Qunnamtii maatii waliin dhoksaan jiruun dukkana daatanii daa'imman isaanii haadha manaa fi haadha isaanitti dubbatanii deebi'uuf gara manaatti ol seenan. Keettoon jala buutee isaan basaastu akka fira dhiyoorraa wayyaaneen bitame abjuudhaan illee hin yaanne lolaafis of hin qopheessine. Haa ta'u malee saroonni wayyaanee balbala hin cufamne tasa bananii ol seenanii otoo sagalee tokko hin dhageessisin otoo lolachuuf hin qophaa'in Kaappiteen Baqqalaa haadha manaa fi ijoollee isaanii xixiqqoo fuulduratti rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Aadde Taatuun dhiiga ilma isaanii hangafaa jige lafarraa haruu malee nama birmatuuf fira ani siif jira jedhee qaqqabuuf hin arganne. Haati fi haati manaa reeffa Kaappiteen Baqqalaa kophaa isaanii imimmaan jigsaa hikkisaa bo'aa kafanachuu malee filannoo addaa galgala gurraacha sanaa keessatti hin arganne. Gadaa lamaaf gaddii fi boochi mana isaaniitii ba'uu hin dandeenye. Jarri ajjechaa qofaan maatii obbo Argaa'urraa kan deebi'an hin turre. Obboleessa Baqqalaa kan waggaa abbaan isaa du'an xiqqaa ture bara ABO'n gale ammoo qeerroo qabsoof qophaa'e Abdiisaa Dinqaa ajjeesuuf adamsuu eegalan. Abdiisaa waggaa tokko guutuu gargaarsa firaatiin Amboorraa fagaatee dhokatee ture biyyaa ba'e. Firii biqilaa addaa lafti waan facaasan gagalchiti lafti waan facaasan biqilchiti. Maatiin Ambootti hafe ammalleen yeroo hunda doorsisaa jala lixe. Isin ABO'dhaa deeggarsa gootu jechuun roorroon Aadde Taatuu fi ijoollee isaan guddisanitti hammaatatuma deeme. Cufaayyuu maqaan dabballeen OPDO Aadde Toltuu ittiin yaamtu oomishtuu ABO kan jedhu ta'e. Ijoolleen Kaappiteen Baqqalaas ammuma guddataa deeman dararaa fi doorsisaaf saaxilaman. Ilmi Kaappiteen Baqqalaa qeerroo Tolchaa Baqqalaa otoma doorsisa kana ofirraa faccisaa jiru dabballoonni OPDO summii nyaachisanii ajjeesan. Qutusuusaa ammoo bara mormii xumura diddaa gabrummaa qabanii maakalaawwitti hidhanii achi buutensaa dhabame. Dhumarratti gaafa qabsoo ummataatiin sirni wayyaanee yookiin OPDO raafamee muddamee hidhamtoota siyaasaa kan akka obbo Baqqalaa Garbaafaa hiiku ilmi Kaappiteen Baqqalaas hidhaadhaa ba'e. Egaa haala kanaan kan maatiin obbo Argaa'u qabsoo Oromootiif aarsaa lubbuu kanfale. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee obbo Argaa'uu fi maatii isaanii kan ibsine gabaabinaan malee gadaa afurii ol keessatti aarsan isaan kaffalan kana qofaa miti. Waan yeroon nu daangessuuf asumarratti dhaabuuf dirqamna. Dhaggeeffattoota keenya seenaa kana kan arganne weebsaayitii Advocacy for Oromiyaa jedhu irratti afaan Ingilizitiin Tulluu Liibaniin barreeffamee kan maxxanfamerraa yoo ta'u kan afaan Oromootti hiike ammoo Duubee Wayyeessati. Kan isinii dhiyeesse animmoo Gurmeechaa Gammachuuti. Torban seenaa biraatiin walitti deebinaa hagasitti nagaan nuuf bulaa. Gunguma murgaa gane gangena mayuni gamne gola gangena mayuni gamne gola madadang gara kaba kubi jabo kalabe jala kubi jabo kalabe jala kaweki abapuri karisa obade mude bisu karisa obade mude bisu oton siaka kabu ala gangeti na rorisu ada wingeti na rorisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar biroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar